kabajamtoota hordoftoota keenya nagaa keessanii har'aan kana kan inni ilaallu ikoonomiksii kutaa kornaffaa ilaalla jechuudha. Akkuma isin gaafataa turtan ikoonomiksii kutaa kornaffaa isiniif hin gadi dhiisa. Isa jalatti wantoonni nu ilaallu maal akka ta'ee fi wantoota tokko tokko hanga chaaptarii isa dhumaatti yookiin immoo koontentii isaa irra dubbanne jalqaba irratti. Koontentiin isaa keessaa chapter 1 maal qabata? Theory of consumer behavior. Theory of consumer behaviorin maaltu isa jala jira? Isa jechuun immoo maali? Theory akkamiiti? Ilaalcha akkamii qaba? Kan jedhu wajjin ilaalla. As jalatti concept of utility. Utility maali? Conceptiin isaa hoo maal akka ta'e gadi bu'iinsa ni ilaalla. Kan inni itti aanu cardinal utility theory dha. Cardinal utility theory hoo maali? Ordinal utility theory maali kan jedhus ni ilaalla jechuudha. Isa asuma jalatti kan inni ilaallu tokko consumer maximizing problem, maximization problem illee kan ilaallu ta'a jechuudha. Chapter 2 jalatti immoo konseptii baay'ee salphaa fi baay'ee namatti tolu. Theory of demand in the supply. Theory of demand in the supply kun hoo maal akka ta'e ni ilaalla jechuudha. Isa kana chaaptarii kutaa 9ffaa keessas ni jira, kutaa hundaa keessas ni jira. Hanga yuunivarsiitiitti baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Konseptiidhaan demand in the supply kun dhiyeessii fi fedhiin yookiin immoo namni barbaaduun namaa jechuudha. Demand yoo jennu karaa lamaan ibsina. Tokko dandeettii mallaqa kafalanii meeshaa tokko bituu fi fedhii walirratti dabalamee dimaandii jedhama. Supply jechuun dhiyeessii jechuudha. Namni tokko productii isaa dhiyeessuu isa jechuudha. Isa kana jalatti immoo equilibrium ilaalla jechuudha. Equilibrium jechuun dimaandii fi supply'n wal madaalu jechuudha. Kan isa jala immoo elasticity wanta jedhamuu fi inelasticity wanta jedhamu jira. Wanta dirqama ta'uu fi fakkeenyaaf bituun dirqama. Fakkeenyaaf qoricha yoo nama dhukkube qoricha bituun dirqama. It is elasticity fi inelasticity wanta jedhamu fakkeenyaaf luxury good. Fakkeenyaaf televezyiinii haaraa bitachuu, filaattii yookiin immoo sanirra kan moodela haaraa bitachuu, moodarni haaraa bitachuun kun inelasticity jenneetiin wanta laallu jira jechuu gadi bu'iinsa. Kan inni immoo kan inni ilaallu theory of production in the cost. Theory of production jalatti immoo wantoota akkamii productioniin kan akkamitti product gochuu dandeenya. Isa sanoo eenyu product gochuu dandeenya? Maaliif product goona yookiin immoo maaliif oomishna? Eenyuuf oomishna? Akkamitti oomishna? Wanta jedhullee as jalatti ilaaluuf deemna jechuudha. Kan inni ibaa theory of cost. Waa'ee costing theory isaallee hoo maal akka ta'e kan ilaallu ta'a. Chapter 4 market structure dha. Structure market akkami? Marketiin gara afuriitu jira. Isaan immoo bakkee lamatti qoonneetiin ilaaluu dandeenya. Haalota garaagaraatiin perfect fi imperfect jenneetiin ilaalla. Imperfect jalatti perfect jalatti maal laalla kan jedhuuf sirriitti ilaalla jechuudha. Free marketiin, commandii, mixed marketii kan jedhuu fi isaallee sirriitti as jalatti ilaalla jechuudha. Oligopoolii marketii kan jedhu, monopolistic marketii kan jedhu, competitive marketii hedduu jira waan ta'eef isaallee wajjin ilaalla. Chaaptarii 5ffaa keessa banking in the finance. Baankiin maali? Siistamni baankii maali? Faayinaansiin maali kan jedhus ni ilaalla jechuudha. History development bank in Ethiopia. Akkami guddinni Itoophiyaa keessatti baankiin haala kamiini? Micro finance institutionoonni hoo electronic bankingii, e-bankingii jechuudha. E-bankingii hoo maali akka ta'e sirriitti kan ilaallu ta'a. Kan inni dhibaa immoo economic growth. Akkamiin ikoonomiin guddatuu danda'a? Maakiroo ikoonomii vaaraayitii isaa, maayikiroo ikoonomii isaa fi kaniin isaaf kanaaf kan kana fakkaatan fakkeenyaaf GDP per capital isas kan laalu ta'a jechuudha jalatti. Kaniin biraa immoo chaaptarii 7 jalatti kan inni ilaallu Itiyoophiyaan ikoonomii. Itiyoophiyaan ikoonomiin akkami? GDP'n isii akkami? Kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Agricultural center in Ethiopia economy keessatti, industrial sectoriin hoo service sector in Ethiopia economy keessatti, agriculture versus industrial development maal akka fakkaatus kan ilaallu ta'a. Chaaptariin inni dhuma
Maali business setup and innovation businessii tokko akkamitti setup goona innovation hoo argannoon hoo kan jedhu innovation jechuun maali? Argannoo jechuun maali? Business setup akkamitti business tokko create goona set goona jechuun isas kan waliin ilaallu ta'a. Directly gara unit 1 itti deemna jechuudha. Unit 1 maal jedha? Theory of consumer behavior kan jedhudha. Isa kana spamatti PPT irraa isiniif PPT irraa okay. The concept of utility maali? Concept isaa ilaalla jechuudha. Asirratti jalqaba irratti wantoota beekamuu qaban gara sadii tokko ilaalla. Utility dursinee wantoota beekamuu qabu sadiin tokko ilaalla. Commodity jechuun maali? Commodity jechuun raw material or primary agriculture products that can be bought or sold such as what? Copper, coffee, teef, so many things. Raw material jechuun commodity jechuun raw material jechuudha. Wanta agricultureidhaan qophaa'u jechuudha commodity jenna. Okay. Satisfaction kan jedhudha tokko immoo conceptiin beekuu qabnu dursinee. Satisfaction jechuun fulfillment of one's wish. Wanta namni tokko barbaadu san guutuu jechuun fedhii nama tokko yookiin isa guutuu jechuun fedhii nama tokko guuchuu expectationii nama tokko tilmaama nama tokko fakkeenyaaf akkana akka inni fedhutti jechuudha. Fedha nama tokko guutuu jechuudha salphumatti. Okay. Rational jechuun maal jechuudha? Based on or in accordance with reason or logic jechuudha. Namni tokko rational jechuun logically wanta tokko reasoniidha wanta tokko ibsu jechuun reasonable jechuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf I'm sure there is a perfect rational explanation. Akkana jechuudha. I'm sure there is perfectly rational explanation. Rational explanation inni jira. Isa jechuun maali? Ragaa irratti kan hundaa'e jechuudha. Logically kan nama amansiisuu danda'u jechuudha. Rational yoo jennu wanta tokko isa kana jechuudha. Konseptii kana hiika isaa sirriitti beekuun barbaachisaadha. Okay. Mee gara utility itti adeemnu. Utility jechuun maal jechuudha? Utility is the level of satisfaction or pleasure derived from the consumption of goods and service. Level of satisfaction or pleasure. Level of pleasure that derive from what? From consumption of goods or service. Kan eessarraa argamu? Consumption wanta fayyadamne san irraa maali? Gammachuu nu argannu jechaadha. Gursii ta'uu danda'a sarvisii. Guri jechuun taanjabiltiin jechuudha. Fakkeenya wanta qabuu dandeenyu kiloos, maashin, televiziin. Sarvisii jechuun baankingii sarvis, faayinaanshiyal sarvis, sarvisii akka narsingii amma sarvisii kenna, dooktorii nama sarvisii kenna. Wanti harkaan qabnu hin jiru jechuudha. Intanjabil jechuudha wantoonni akkana sarvis wanni jennuun. Gursi wanni jennu wanta taanjabilii ta'e qabannee kan fakkeenyaaf mana markeetii tokko deemnee uffata binnee harkumaan qabannee galla haakima deemnee dooktorri nu laaleetiniin dhibee keenya nu marammaree wanti nu harkatti qabanneetiniin taanjabil gooneetiniin gallu hin jiru jechuudha. Sarvisii fi gudsiin garaagarummaan isaa kana jechaadha. Okay. Thus utility is power of commodity to satisfy human want. Power of commodity to satisfy human want jechuudha. Paaworii wanti meeshaan nu fayyadamnu suni fedhii namaa guuchuudhaaf qabu jechuudha. Okay. Fakkeenyaaf bread has power satisfy hungry. Fakkeenyaaf daabboon maal nu godha? Beela keenya nu baasa jechuudha. Paaworiin inni qabu maali? Beela keenya nu baasu. Yoo dhoobanne bishaan dheebuu nu baasu. Beelofnu nyaanni biraas biddeen isaa ta'uu kamiin isaa maali? Kan inni nuu kennu waan inni nuu kennu yookiin pleasuriin inni nuu kennu garaa keenya beela keenya nurraa laafisuudha jechuudha. Okay. In defining utility, it is important to bear in mind the following point. Pointii kanneen beekuu qabna jechuudha utility ibsuudhaaf. Fakkeenyaaf relativity of utility. Relativity of utility jechuun commodity is subjective to person's need. Commodity maali?
saabjektiividha jechuun namaa namatti garaagara jechuudha. Fedha namaatti garaagara jechuudha. Fakkeenyaaf not absolute. Non-smoker does not derive any utility from what? Cigarette. Namni sigaaraa hin tuunne tokko utility homaatu achirraa waan jiru jechuudha. Hin argatu jechuudha. Tajaajila pileejariin inni argatu tokkollee hin jiru jechuudha sigaararraa. Silattuu inni sigaaraan tuutu sigaararraa wanti argatu hin jiru. Akkas jechuudha wanta biraallee yoo fudhannu taate akkasumatti ilaalla jechuudha. Okay. The utility of product can be different at different place in the time. Utility of product garagara jechuudha. Bakkatti yerootti. Fakkeenyaaf yeroo qorraa uffata furdaa uffanna jecha. Yeroo qorri hin jirre immoo uffata furdaa hin uffannu. Kanaafuu yerootti utility of a coat is what? Depend on time jechuudha. Fakkeenyaaf lafa ho'aa keessatti namni uffata furdaa uffata. Lafa ho'aa keessatti namni uffata sasalphaa uffata yookiin taayit kan isa jedhamu uffata baay'ee sitti hin ulfaanne uffata. Dhaqeetiin osoo komboortaa kootii guddaa wayii uffate hin ta'u jechuudha. That is depend on place, it is different jecha. Eenyu keenya irra hundaa'e naannawa keenya irra hundaa'e garaagarummaa qaba. Okay. Utility we get from wearing jacket during a cold season is not the same as during the hot season. Akkasi jechuudha. Utilitiin kootiidhaaf qabnu akkuma isiniin jedhe kan yeroo qorraa fi yeroo ho'aa garaagara jechuudha. Yeroo qorraa utilitii nuti jaakeetiif qabnu ni dabala jechuudha. Yeroo qorraa immoo yeroo ho'aa utilitii nu isaaf qabnu hin jiru jechuudha. Okay. Varies from unit to unit. Unit tillee akkasuma from time to time and from place to place jenneetiniin dubbannee jirra jechuudha. Utility and the usefulness are not synonym. Synonym jechuu hiika waliiti miti utility fi usefulness. Fakkeenyaaf usefulness yoo jennu is concerned about product whereas utility is concerned about consume. Usefulness yoo dubbannu maali dubbanna? Waa'ee product dubbanna jechuudha. Productiin kun nu fayyadu. Utility yoo dubbannu immoo consume fayyadama isa. Approach to measuring utility karaalee nuti ittiin measure goonu jira jechuudha. Karaan tokko cardinal utility jedha, inni biraa immoo ordinal utility jenneetiniin approachii kanatti qonnee ilaaluu dandeenya. Okay. Cardinal utility theory. Cardinal utility theory maal jedha? According to cardinal utility theory, utility measure every like weight, height, and temperature, and they suggest a unit of measurement of satisfaction called utils. Utilitiin karaa maalitiin? Karaa cardinalitiin ni safaramaa yookiin immoo ni shallagamaa. Akka maaliititti like as what? Weightii. Akkuma weightiin shallagamutti jechuudha. Heightiin shallagamutti, temperature shallagamutti. Akkasuma immoo unitiin inni ittiin shallaynu maal jedhama? Utils jenneetiin ilaalla jechuudha. Unitii isaa. Okay. Cardinal utility jechuun akka Alfred Marshall ibsetti maali? According to cardinal utility can be measured. Utility ni safarama. Okay, example kana ilaalime. An apple may yield to a consumer a utility or satisfaction of 20 units where an orange yield him utility of 10 units. Maja appiliin utility unity 20 yoo kenne akkasuma immoo orangein utility inni kennuuf 10 Okay, asirraa kaanee therefore that the consumer get twice as much utility from an apple as that from an orange. Kanaafuu
satisfaction utilitiin consumeriin argatu kan appilii kan isa kaanii dachaadha jechuudha. Akkanaan safaruu dandeenya jechuudha. Kun twice as much as what orange jenneetini ilaaluu ni dandeenya. Okay, kanin itti aanu assumption of cardinal utility assumptionota jira jechuudha. Okay, jalqaba irratti the consumer is rational. Consumer rational jechuudha. Satisfaction isa maximize gochuuf deema jechuudha consumeriin. Tokkoffaa wanti kaayyoon isaa objectiviin isaa maali? Satisfaction isaa maximize gochuudha. Lammaffaa irratti maali? Cardinal utility. Cardinal utility jechuun maali? Commodity is measurable jechaadha. Commoditiin kenna wanti kenna niin safarama. 20 unit minaamin akkuma jenne san jechuudha. Sadaffaa irratti kan inni ilaallu constant marginal utility of money tu jira jechuudha. Constant utility of money. The utility that one derive from each successive unit of money income remain constant jechuudha. Remain one derive from each successive money constant jechuudha. Yoo tokkoon dabale jechuudha. Constant marginal utility isa tokkoon yoo tokko dabale gatiin constant man dabale wal fakkaatadha jechuudha. Diminishing marginal utility. Diminishing marginal utility jechuun successive unit of commodity diminish jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun gadi hir'ata jechuudha isa kanarratti. Okay. The total utility. Total utility jechuun goods depend on quantity of individual commodity. Goods yookiin immoo maali wantoonni nu fayyadamnu suni maal irratti hundaa'a? Tokkoon isaa irratti hundaa'a jechuudha. Tokkoon isaatu ida'amee tootaalii dhufa yookiin immoo tootaal nu ta'a jechuudha. Okay. 1.22 measurement of utility. Total in the marginal utility ilaalla jechuudha as jalatti. Total jechuun maal jechuudha? Marginal jechuun maal jechuudha kan jedhu ilaalla. Total utility refer to total amount of satisfaction a consumer get from consuming or purchasing some specific quantity of commodity. Maali inni kuni? Satisfaction consumeriin eessarraa argatu? From consuming some specific unit quantity of commodity. Commoditiin sun commodity X ta'uu danda'a. Waan fe'ee haa ta'u commoditiin sun whether copper, coffee, clothes or other at particular time jechuudha. Yeroo tokkotti jechuun particular time tokkotti jechuudha. Okay. As the consumer consume more of goods X jechaadha per time period he or she total utility increase. Akkuma consumeriin wanta tokko fayyadamuun total utilitiin isaa maal ta'a? Increase ta'a jechuudha. Okay. Marginal utility jechuun hoo maal jechuudha? Okay. Marginal utility refers to additional unit obtained from consuming an additional unit of commodity jechuudha. Wanta nuti argannu wanta tokko dabalatuudhaan wanta nuti argannu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko bishaan burcuqqoo tokko dhugee yoo isa quusuu danda'e dadhabe bishaan burcuqqoo gimmaasha irratti dabalata jechuudha. Gimmaasha irratti dabalatu sun additional unit jechuudha. Additional unit consuming jechaadha. Maali? Satisfaction achirraa argamu sun marginal utility jennaan jechuudha. Marginal jechuun wanta tokko eda'uudhaan unitii tokko eda'uudhaan wanta achirraa satisfaction nuti argannu yookiin diminishing ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf bishaan burcuqqoo tokko dhugdee yoo lammata itti dabalte sadaffaa itti dabalte isiin sadaffaa takkittiin sadaffaa sun diminishing marginal utility taati jechuudha. Maali? Gadi hir'ata, fedhiin gadi hir'ata jechuudha. Bishaan sun akka tokko si godha jechuudha. Okay. Mathematically the formula of marginal utility akkamiin ibsama? Kunoo haala kanaan ibsama jechuudha. Marginal utility equals to
the change of total utility over change of commodity jechuudha. Quantity or commodity jechuudha. Where TU jechuun maali? Change total utility dha. QE jechuun change the amount of product consumed jechuudha. Okay, suppose baker gets 10 utils 10 utils unity dha jechuudha. Unity of maaliti utility jechuudha. Cardinal jalatti utils jechuudha. 10 utils maal godhe total utility be consuming 2 quantity of orange and his total utility increased to what? 12 util as he consumes 3 quantity of orange. Quantity lama irraa consuming quantity lama fudhachuudhaan total utility inni argate kudhanii. Adaduma immoo tokko dabalee nama lamarraa gara tokkotti dabalee asitti kunoo as lama ture commoditiin isaa total utilitiin isaa meeqa? 10 jechuudha. Amma ogguu takka dabalu lamarratti takka yoo dabale 3 himire ogguu 3 taatu maal taati? Total utilitiin isaa 12 taate jechuudha. Total utilitiin isaas ni dabalte. So 3 irraa gara 12 ta'e jechuudha. Kana irraa ka'uudhaan total utilitiin 10 irraa gara 12 quantity lama irraa gara 3 jechuudha. Marginal utility takkatu dabale jechuudha. Okay, sababa saniif akkuma dura jenne total utility change of total utility of change of product consumed dha. Formulaan keenya kan jalqaba irratti kanaafuu 12 hir'isuu 10 jechuun 2 jechuudha. 2 irra 3 hir'isuu 2 jechuun takka. Kanaafuu total utility keenya maali? Marginal utility keenya 2 utils ta'a jechuudha. Akkuma asirraa argitan 2 utils ta'a jechuudha. Okay, kana fakkaata baay'ee yeroo calculation hojjennus hedduu salphaadha. Okay, mee activity kana haa ilaallu. Activity kana yoo ilaallu asirratti akkuma argaa jirtan asirraa wanti nuti hubachuu qabnu jalqaba maaltu jira? Numerical value marginal and total utility tu jira jechuudha. Fakkeenyaaf asirra quantity jira, asirra immoo total utility jira, asirra marginal jira jechuudha. Akkuma formulaa jalqaba irraa yaadannu total utility jechuun maali? Marginal utility jechuun change of total utility over quantity jechuudha. Change of product jenneetiin hin ilaalle jechuudha. Okay, asirraa ka'uudhaan fakkeenyaaf amma isa jalqabaa kana irratti yoo ka ilaallu taate change of marginal utility illee homuun jiru jechuudha. 0 hundu commodity illee 0 fakkeenyaaf isa lammaffaa maddii haadha marginal utility hojjechuudha. Jalqaba maal goona? Quantity jalqabaa hir'isu quantity lammaffaa jennaan. Fakkeenyaaf quantity total quantity jalqaba 0 dha. Ka lammaffaa 8 isa lammaffaa 8 hir'isuu 0 irra takka hir'isuu 0 jechuun takkuma jechuudha. Kanaafuu 8 total utility marginal utility keenya as biratti 8 ta'a jechuudha. Okay, mee kaniin as bira haa ilaallu. Fakkeenyaaf kana ilaallee itti deebinu. Isa kana hogguu ilaallu change of total utility 15 hir'isuu 8 irra 2 hir'isuu 1 jennaan. 2 hir'isuu 1 jechuudha. Marginal utility keenya yoo argannu meeqa ta'a? 7 irra 2 jechuudha. 7 irra takka 7 irra takka jechuun 7. Kanaafuu asitti 7 dhufte jechuudha. Maali? Isa jalqabaa hir'isuu isa kaanii. Fakkeenyaaf isa kaanillee isa itti aanullee haa ilaallu. Isa itti aanu sogguu ilaallu asirratti isa kana haa ilaallu. 20 hir'isuu 15 irra meeqati? 3 hir'isuu 2. 3 hir'isuu 2 jechuun takka jechuudha. 15 20 hir'isuu 15 jechuun 5. Kanaafuu marginal utility jechuun okay, kana fakkaata jechuudha formulaan. Okay, asirraa kaanii maal goona? Change of total utility jechuun isa kana x goona jechuudha. Iddoo bakka duwwaa kana x goona. X minus 20 is equals to 3 baay'isuu takka jechuu. Change tun takka taati waan ta'eef change yeroo hunda takka taati waan ta'eef. Okay, kana jechuun 3 jechuudha. Okay, 3 gaaf kana meeqa? X is equals to meeqa jennaani? 3 eda'uu meeqati? 20 jechuudha. Kanaafuu
23 dha jechuudha. Deebiin isaa 23 dha. Iddoo kanatti 23 galchina jechuudha. Okay, haaluma saniin hojjetama.